namni waa qara'u kuni sadii jedhan isin galte. Namni Qur'aana qara'u sadii jedhan. Imam Malik tu jedhan natti fakkaata rahimahullahu ta'ala. Tokko nama waa barateeti itti dalaguudhaaf jecha baratudha. Tokko isa kana. Lammaffaan ammoo kan baratee osoo itti dalaguudhaaf hin taane ittiin duniyaa barbaaduudhaaf jecha yookaan sadarkaa barbaaduudhaaf jecha kan baratu. Sadaffaadha ka ittiin mormuudhaaf jecha ka ittiin akkanumatti mugguutiidhaaf jecha waa baratu. Lamaan isaa ka boodaa kun kasaaraadha kan duraa santu kan nama rabbiif jecha barate rabbiif jecha barsiisutu iyyuu irra wayyaa. Nu kan ilaallatu waan keenyaadha waan ofii keenyaati. Daawaan dhugaadha namni bakka garagaraa fiigee bakka garagaraa dhaabbachuu waan fokkataadha. Isa sanii namni gochuun barbaachisu namni da'waadha. Tamaam. Kaamuma dubartii jala deemati jettu sun kanuma dubartiiti kanuma duruma akkasumatti jira ta'a. Sun waan naati miti isanii. Rabbi isaa qajeelchuu akkasii isanii ani takka ustaaz jedhellee beekuuti fuulduratti illee hin jedhu namootuma argeen hin jedhu. Laakiin ammoo nama sheeka jedhanii nama xiqqoosii barateenuma jedhanii keessa isaadha rabbii keenya beeka. Waan inni qasade rabbitu beeka rabbiin hundumaa haa qajeelchu. San caalaa wanni na ilaallatu ana kanamaa caalaa kiyya ka mataa kiyyaate awwal qaasim akkam jiraa kan jedhu. Ati awwal qaasim mataan kan keeda da'waa godhaa jirtaa kan jedhutu na ilaallata. Ani yoo da'waa godhaa jiraate ani kiyya ofirraa geessinaan dhimmaan tiyya geessinaan khalaas. Hawaasa barsiifnaan khalaas wanni guddaan isa kana. Waliigalatti dhaamsi kan kee bareeduma laakiin nu gaafattuu hin qabdu malee goobasiifoo. Gaafin kadeeffamu fi qabu nuyi sun taane nuti amma maal goona sammee TikTok kanarra mubaala banateetiin ta'a nama mubaala banatee taa'u mubaala kan kee caccabsi jennaan immoo nuti daawaa keenyatti fufuudha wani nurra jiru akkasaniidha. Baarakallahu fiik rabbiin barakaa si haa godhu siin jechuu barbaada goobasiifoo. Akkasi kan amma isin ni jedhe ammoo nama mataan dhukkubu nama marata hunda bakka hunda walitti qocanii fidaniiti yoo inni xiqqishuma wayida arabii dubbate ustaaz ebalu jedhan sheek ebalu jedhan erga sanii xiqqoosii jedhe inni karaa sirbu yoo jammare yookaan ammoo amala isii aadat haliima ila aadati alqadiima jedhani haliimaan gara aadaa isii ka duriitti deebite akka jedhan akka arabni jettu san aadat haliima ila aadati alqadiima jedhan sinigaltee gaafa gara sitti deebiteetiin jettu gaafa san bakka rabbiin kaatimaan olchuu jedhanii akkasumas hin taatu miidiyaa kanarratti nama irraa waa barattan nama irraa waa dhageeffattan bara hubadhaa sirritti nama da'waa isinitti godhu nama du'aa isinii godhu nama bakkuma arge dhaabbatu bakkuma arge ta'ullee osoo hin taane akkasanitti wanna jedha isiniin jechuudhaafi tamaam. الله يبارك فيكم ربين بركة سني أقولوا تانو ما سنين جدا إجوا اللي سني ورك كومنتي لا عمل دوري تكونيف نسا كان دبادو كان دي سي سنجال الدبارن هيتو له مش عاجرتا بيشا مو مش عادم بيشا يكون سربو جراو بسم الله الرحمن الرحيم أنت سيربي سيأجي كيساتي باي أفور رحمن سيكي سارو كتابو دي كما قد أكاو سنة أستاذ كيف طيب الحمد لله مالت مسلمة مو جرتو أكام أستاذ جرى الحمد لله أكامي مسلمة مو أتبين تيدا أنا قراري بنتي اوكي اقراري بنتي دكتور بنتي بوري امانتا بنتي داميكا اقراري دا كونين بيكا قامي مالت استاذ بوري امانتي مي بنتي داميكا يوكاني بوري اچتين امانتي بنتي داميكا لا نبيكو أكراري بنتنا نجدا إجتي كريستانا دامبيك إجتين كريستانا ميكا ولي غلطي
Nuci ustaz ini Kristana, nu Kristosin benne malle wa biran benne. Ya coba. Wallahi eccetiin qabu kiristaana jira. Eccetii kiristaanummaa mara gatiin beekne maal kiristaanoo fi jedhaa deemta duubaati. Mootii nuti taasiftanii maaliif yoo namni seenuudha jedhee eenyuun seensisaati maal barbaadde rakkoo nan kemmaani jedhaati sana booda keessaa buusa yoo inni gaafii rakkoo hin qabaanne. Isinii muslima hin galchitan waan ta'eedhaaf ijoolleen kan nuti kaafira jedhanii ol galanii laa an kaafiraa miti nagalchuu diddeenaan hin kaafira jedhe malee jedhaniituyyuu maqaa kaafiraatiin seenaa jirani. Isa kanaafi waa'ee kanarratti illee warra musliimoota achi qabdanii warra kana qofa seensisuun ni lammaffata isa kana. Na wajjin jirtu? Si duubaan jirraate fufi. Inni sadaffata ammoo waa'ee kanaa dubbatu. Inni sadaffata ammoo waggaa lama dura isinitti dubbadheen ture waa'ee kanaadha. Sheekotumti akka jarri naamusa ofii hojii ofii ofarratti akka jarri hojjetanu dhaamsa kanallee akka dabarsitanu maaliif jennaani sheekota kanaan dura kan barsiisus kan daawaa godhus tiktokii kanarratti kanaan dura argaa jirtanii turtanii amma hundi isaaniiyyuu hojii isaanii dhiisanii jiran hojii isaanii dhiisanii waa biraa keessa ganituyyuu waa biraa hojjetaa jiran dubartoota wajjin durruyyee wajjiniin iyyee walitti qabamanii waan hin taane waan jara hin ilaallane alladhiina utul ilma darajaata to rabbiin jaraan jedhu otoo rabbiin kabajaa jaraaf kennu sadarkaa jaraaf kennee otoo jedhu hojii isa sana sadarkaa sana achumatti dhiisaniituyyuu akkuma isin argaa jirtan yookaan argaa jirtan hundi jara hojii jara dhiisaniiru waan jara fakkaatu dhiisanii jiran barsiisus daawaa gochuus dhiisaniiru wanni jarri hojjetanu jara feemisuutii wajjiniin kanatti garagalan. Wanni rabbiin amma jiruu keessanii sabaata isinii haa kennu warri tokko kanarratti sabatee hafee tokko isinii Abu Muazii Farhaan hin qofu isin sadan malee warri kaan gaafa dhufanii as keessatti lafa baranii jedhan ilmi isaa dhiisee daawaa isaa dhiisee gara kam garagala warra feemisootii wajjiniin gooddinyo hatta dubartii jarra feemisootaatu jara hoogganuu jirti warra sheekotumaa sana jechuudha. Isa kana ummata kanallee jara kiristaanaa qofa gorsuu osoo hin taane warrummaa sheekotiin maaliif sheekotiin kun marii muslimootaati jarri bakka bu'aa ambiyootaaf rusulootaati waan bakka hin taane dhaabbachuu hin qabanu waan kiristaana ilaallatu kalammafaadha nama muslimaa maan galchine ka jettee fi muslima yeroo itti galchinu jira laakiin irra caalatti nuti wanni asirratti hojjechuudhaaf ol baanee fi kufaara irratti hojjechuudhaaf isinii galtee muslima ammoo barsiisuudhaan irratti hojjetama muslimni kan qabanii tongaa fi qofarraa fuudhaan wal karaakkaruu osoo hin taane barsiisuudhaan manni muslimni ammoo yoo hukumaa isaati barachuu dhabe malee markazni garagaraa jira maahadni jira sadarkaa barnootaan alhamdulillah hanqina barnootaadha barsiisotaalleen hin jiru bakka barbaade seenee namni barachuu danda'a borumsaan furuu danda'a bakka san irra caalatti nuti wanni miidiyaa kanarratti baanee fi kufaara wajjiin waa haasofnee haga danda'ameen karaa isaanitti garsiisuudhaaf haga dandeenyeen jechuudha. Kanaaf wanni nuti kufaaratti xiyyeeffannuuf sababa kana muslima jibbinee miti muslimni obboleewwan keenya qaama keenya sii galtee ammas gaafii isaan irraa fuudhu jibbineeti miti yeroo takka takka irraa fuunaa laakiin ammoo irra caalatti dhiifama wajjiniin waa tokko qofa asirratti akka hin daganne akkuma gaafa ergamaan laa kana qofa nan bu'an annan tamaam waan shari'aadha akkasii sanniin nutti himu osoo hin taane sanniin rakkoo hin qabu san siif ibsina akkasiidhaa miti kun ka dubbatu jirru waan muslima tuffachuudhaati miti nuti miidiyaa kanarra kan dhufnee fi waan imbuusinaan ijoollee ofii isaatti bu'e malee waan kuffaaraati waan kuffaaraa wajjiin irratti hojjechuudhaaf sababa kanaaf jecha yeroo hedduu kiristaanotaa fi wanna keessummeessinaa jechuu waaqeffattoota yookaan nama amantaa biraa qabu akkasiidhaa wanni nuti keessummeessinuuf sababa san malee muslimootaa fi carraa kennuu dhabneetii miti ammas fuulduraatiif illee carraan kenninaaf yeroo gari seenanii akkuma haadha ofiidha dabarfatan kana akkuma kun jirtii TikTok kanarraa jette isa sanii
eenyutu akka sheekummaa kennellee hin beeku lammata ammoo eenyutu akka waan biraa jala fiigallee ani tokko tokkoon galmeen isaanii harkaan jiru wanni guddaan an beeku nafsiyaatiyya yaa rabbi na tiksi jedheetiin da'awaa kiyya oofachuudha wanni na ilaallatu an lubbuutiyya ani tiktok kanarratti gaafa bahu lubbuu kiyyaaf dalagachuudhaaf jecha dhufe malee poolisa ta'eetiin sheekotii hambaatiif yookaan oromoo guutuu walitti qabee tiksuudhaaf miti ani lubbuutiyya gadi qabee haga danda'een da'awaa asirratti godhee akhiraatiyyaaf yoo rabbina hirreegee بإذن الله تبارك وتعالى آخرات يا دلقة شراف أسرة به كأمو أسرة الدنيا راف نمني وادبة نمني قال الله قال رسوله جل نمني عربي فبيكو هندي ربي فجأة دبة آمت ربي كم تيجي دبة كايتي تولي مركان عن دبة جرا كدنيا برباچا فجأة وادبة جرا نبي ربي عليه الصلاة أكا ونان دبة تاني سنقلتين